Ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin koreen giddu galeessaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO walgahii takkamii magaalaa Finfinneetti gaggeesseen filannoo dhufaa jiru irratti magaalaa Finfinnee qofattan dorgomaa jechuun ibseen gabaasa guutuu dhageessu. Mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan irratti duula jabaa banuun dhaga'ameen gabaasa guutuu dhageessu. Obbo Taayyee Danda'aa himatawwan haaraa dhiyeenya kanarratti banaman sadii mormaniiruun gabaasa guutuu dhageessu. Alaamanni isaa namdagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa Muduu guyyaa irraa qaban isiniif dhiyaanneen nufaan turan feelaa keenya. KFO'n akka hin qabneef qofa magaalaa Finfinneetti akka dorgomu ibseen koreen giddu galeessaa Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO walgahii tattamaa magaalaa Finfinneetti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 2018 gaggeesseen filannoo dhufaa jiru irratti magaalaa Finfinnee qofaatti dorgomuuf murteessuu ibseen. KFO'n sababa nageenya Oromiyaa fi naannolee kaan keessa jiru walqabatee tokkummaa paartilee Madirak jedhamuun waamamu waliin magaalaa Finfinnee keessatti dorgomuuf murtoo dhumaarra ga'uu ibseera. Bu'uuruma kanaan koreen giddu galeessaa rakkoolee siyaasaa fi nageenyaa biyyattii mudate akkasumas dirqama seeraa fi itti gaafatamummaa guddaa miseensotaa fi uummata Oromoo irraa qabu hubachuun magaalaa Finfinnee keessatti qofa dorgomuuf murteesseera jedhe. Oromiyaa fi naannolee biroo keessatti waraana akkasuma buqqa'insa namootaa fi lubbuun darbuu namootaa mul'achuun guutummaa biyyattii keessatti filannoo bilisaa qaqabeessaa fi nagaa gaggeessuuf haalli mijataan hin jiru jedheera. Miseensota keenya dabalatee gaggeessitoota siyaasaa cufamuu waajjiraalee KFO fi paartilee mormitoota biroo akkasumas ukkaamsaa yookaan uggura sirna miidiyaa pireesii bilisaa fi mirgoota namummaa irratti raawwatamu irraa kan ka'e dirreen siyaasaa guutummaatti cufamuu isaa abdii dimokiraasii paartilee dinneessaa guutummaatti kan laafshisu ta'ee argameera jechuun KFO'n kan ibse yoo ta'u, KFO'n nageenya fi tasgabbii miseensotaa kaadhimamtootaa fi deeggartoota akkasumas kan uummata bal'aa tilmaamaa keessa galchuudhaan adeemsa filannoo dhiibbaaf ukkaamsaa guddaa qabuu fi lubbuu uummataa balaadhaaf saaxilu keessatti hirmaachuun adeemsichaaf beekamtii seerummaa kennuun akka hin barbaachifne cimsee ni amanna jedhe. Akkaataa labsii boordii filannoo lakkoofsa 1162 muraa 2011 keeyyata 99 muraa 1 fi 1397 fooyya'een paartiin marsaa lamaaf walitti aansee filannoo biyyoolessaa yookaan filannoo naannoo irratti hin hirmaanne galmee seerummaa irraa ni haqama jedhu hordofee KFO'n filannoo darbe irratti waan hirmaanneef barana yoo irra tare galmee irraa haqamuu isaatiin. Koreen giddu galeessaa paartichaa magaalaa guddoo Finfinnee keessatti filannoo irratti hirmaachuun itti fufiinsa jireenya paartii keenyaaf eeguuf akkasumas jijjiirama dimokiraasii bu'uuraa Itoophiyaan barbaaduuf sagalee keenya dirree biyyaalessaa fi idil-addunyaatti dhageessuuf carraa guddaa akka ta'e hubanneerra jedhe. KFO'n filannoo waliigalaa torbaffaa dhufu irratti tarsiimoo hirmaannaa fakkeenyummaa fi tooftawaa jedhu akka hordofu ibseera. Kunis kaadhimamtoota isaa naannolee filannoo Finfinnee fi naannolee biroo haalli nageenyaa filannoo mijataa ta'uu isaa koree hojii raawwachiiftuun gamaggamee itti amane qofa keessatti dorgomtoota isaa akka hirmaachisu murteessuu ibsee jira. Itti dabaluun naannolee biroo hunda keessatti keessumattuu naannolee waraana keessa jiran kanneen akka Oromiyaa fi naannolee biraa keessatti hirmaannaa irraa of qusachuun keenya mootummaan dirqamaa fi nagaa tasgabbii lammiilee mirkaneessuu dadhabuu isaa mormii keenya karaa naa'umsa qabuun akka agarsiisnu ta'a jedheera. KFO'n dhiiga uummataan siyaasa hin dalagu jechuun ibsa kana keessatti eereen filannicha gaggeessuuf naannolee Oromiyaa fi naannolee waraanni adeemsifamaa jiru keessatti hatattamaan waliigalteen waraana dhaabuu qabatamaan akka taasifamu gaafateera. Hidhamtoonni siyaasaa hundi haalduree tokko malee akka gadhiifamanii fi paartileen hundinuu waajjiraalee isaanii banatanii bilisaan akka socho'aniif haa eeyyamamuuf jechuun mootummaas gaafateera. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi qaamolee nageenyaa biyyattii keessatti walaba ta'uu isaanii kan mirkaneessu jijjiiramni dhugaa akka mul'achuu qabus gaafateera. Dabalataanis yeroo filannoo taajjabdoonni filannoo idil-addunyaa yeroo dheeraa kan akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa gamtaa Awurooppaa adeemsa filannoo dura jiruuf yeroo filannoo guutummaa isaa akka taajjabanii fi haalli mijataan jiraachuu isaa akka mirkaneessanis hatattamaan affeerraan gaafannaa jedheera. Oduu keenya itti aanuun Obbo Taayyee Danda'aa himatawwan haaraa dhiyeenya irratti banaman sadeen mormaniiru. Himata amma irratti baname irratti garuu caffeen hin mari'anne adeemsi mirgaa himatamuu dhabuu kaasuus hin raawwatamne jedhaniiru. Abukaatoon Obbo Taayyee maamilli isaanii ammallee miseensa caffee Oromiyaa waan ta'aniif mirgaa himatamuu dhabuu isaanii caffee Oromiyaatiin osoo hin kaasiin himanni irratti dhiyaachuun sirrii akka hin taanes Obbo Abarraan himaniiru. Himanni amma isaan irratti dhiyaate haasaa 2017 hool konzerveeshin irratti tamsa'een abbaan alangaa himata osoo hin dhiyeessin dura himataa hundeessuuf ragaa gahaa argadheera jedhee mirga himatamuu dhabuu Obbo Taayyee akka ka'uuf barreeffamaan caffee Oromiyaa beeksisuu qaba kunis hin raawwatamne jedhaniiru. Kanaafis himatichi kufaa taasifamuu akka qabus dubbataniiru. Gama biraatiin Obbo Taayyeen kana dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru kan jedhan Obbo Abarraan. Himata isaanii kana dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru kan jedhan Obbo Abarraan. Himata isaanii kana dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamaniiru kan jedhan Obbo Abarraan.
Yaada ijoo qabiyyee fi keewwata wal fakkaataa eeruun dararaa biraa uumuun sirrii miti jechuun mormii himata dhiyeessaniiru jedhaniiru. Mormiin himataa dhiyeessan abbaan alangaa qaqqabuusaa himuunis abbaan alangaas mormii himata dhiyaate irratti deebii akka laatuuf muddee 8/2018tti beellamni qabameeraan. Mirgi himatamuu dhabuu isaanii osoo irraa hin ta'in himatamuu hin danda'an jechuun abukaattoon obbo Taayyee Danda'aa deetaa ministeera duraanii fi miseensi caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa mirgi himatamuu dhabuu isaanii caffeedhaan osoo irraa hin ka'in himatawwan haaraa 3 irratti banamuun sirrii miti jechuunis mormaniiru. Aangoo irraa eega kaafamanii booda hidhamuun himatawwan garaagaraa irratti banamee kan ture obbo Taayyeen himatawwan 3 torbee tokko dura irratti banamee ilaalchisee mormii himataa dhiyeeffachuun isaanis dhaga'ameera. Oduu keenya itti aanuun mootummaan naannoo Somaalee godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan irratti duula jabaa banuun dhaga'ame. Jiraattonni yaada Oromiyaa miidiyaa niwusiif kennaniin muddee 1/2025 ganamarraa eegalee hanga galgalaatti mootummaan naannoo Somaalee aanaa Cinaaksan gandoota Mololee fi Kalmalee jedhamutti humna addaa bobbaasee haleellaa cimaa uummata irratti raawwataa jira jedhaniiru. Konkolaataa waraanaatiin loltoota hedduutu nutti bobbaafamee haleellaa har'aatiin yoo xiqqaate namoonni 10 lubbuun darbee jira. Caalan namoonni 10 caalan immoo madaa'aniiru jedhaniiru. Midhaan dabalatee qabeenyi uummataa hedduunis manca'uu himaniiru. Humnoonni mootummaa naannoo Oromiyaa hanga haleellaan hanga kana nurratti raawwatamu nuuf hin birmanne jechuunis qomataniiru. Mootummaa naannoo Somaalee buyyuu aanaa Cinaaksanitti duula banee uummata buqqaasaa jiraas jedhaniiru.